Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN waliin ta'uudhaan yeroo hundumaa sanbata duraa sa'aatii kanarraa eegallee kan isin biraan geenyu sagantaa poolisii Oromiyaa eegalleetidha kan nuti jirru. Istiidiyoorraa sagantaa beeksisaa haga xumura qophii keenyaatti immoo isin faana turtii kan taasifnu Ahmed Garaaddaa fi ani Girmaa Magarsaa istiidiyootti kan argamnu ta'a. Mee Ahmed qophiilee keenyarraa keessatti maal qondeeffanneerra mee daawwattoota keenyatti miti. Of eeggannoowwan balaa tiraafikaatiif taasifamuu qaban hedduutu jira. Har'as gara godina Harargee lixaa kan isaan imalchiifnu ta'a Girmaa. Riippoortarri keenya Lissaanuu Mirreessaa gara Simalii ammoo waan qindeeffate qaba. Balaa tiraafikaa hanqina konkolaachisaa haala daandii fayyaalessummaa konkolaataa fi haala qilleensaan wal qabatee balaa uumamuudhaan keessattuu balaa tiraafikaa teessuma lafaa caccabuu daandii fi rooba gannaa waliin wal qabatee dhufu irraa of baraaruuf xiyyeeffannoon addatti itti kennamuu qaba. Godina Harargee lixaa aanaa balaa konkolaataa rooba gannaa wal qabatee dhufu dursanii ittisuuf hojiin qindoominaa hojjetamaa jira. Poolisii fi hawaasni tokko ta'ee waliin hojjeta. Qindoomina hawaasaa fi poolisii gidduutti akka nageenya aanaa keenyaa galma ga'u kan taasisu tokko isa kana. Inni lammaffaan immoo gaachanni sirnaa fi milishaan galgala sakattoomsa argas ta'e paatiroolii daawwii hawaasaa waliin ta'uudhaan iddoo adda addaatti hawaasa keessa galee tokko ta'ee hawaasa keenya kan tajaajilu jiru. Magaalaa keenyaa immoo nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu kan hordofsiisaa jiru jechuudha. Rooba kanaa wajjin akka ganna kanaaf deemu kanaa wajjin kurreellee yoo ammaate of eeggannoodhaan ariitii hin taane akka nuufne hubannoo isaaniifillee kannaa. Fuulduraatti immoo balaan akka hin baay'anne hir'isuudhaaf konkolaachistoota keenya ariitiin malleen akka yaa'an isaan gorsa kannaafi. Sochii nageenya tiraafikaa wajjin wal qabatee hojiiwwan hedduutu hojjetamaa jira. Keessattuu komii tajaajila gaarii hojjetamaa ture. Keessattuu konkolaachistoota yeroo yeroodhaan taarifa darbaa fi irratti tarkaanfii fudhachaa kan ture ta'uu isaati. Daandiin gara godina kanaa geessu marfataa caccabaa akkasumas konkolaattonni Jibuutii deeman bal'inaan keessa qaxxaamuru waan ta'eef balaa deddeebi'ee ga'uu furuuf barumsa hubannoo uumuu fi mallattoolee tiraafikaa dhaabuun irratti hojjetamaa jira. Barataa keessaa leenjifannee tola ooltota kaffaltii tokko malee uummata keessaa namoota bahanii jarri kuni haala naannoo kanaatis ni beekanii san irraa kaanee gara nama 50 kan ta'u leenjifanne. Sanitti fayyadamaa irraa amma tiraafikii bira goonetti isaanis naamusa barsiisne irraa balaa miidhaa balaa kanaa hundumaa maaltu dhufuu qaba qabeenya irratti lubbuu namaa irratti isa jedhu kana hundumaa isaan kana hubannoo kennineefirra. Balaa tiraafikaa hir'isuudhaaf yeroo ammaan tana keessattuu hojiin hubannoo kennuu iddoo garaagaraatti akka godina keenyaatti aanaalee adda addaa keessatti uummataa fi kennaa kan jiru ta'uu isaati. Akkuma beekamu waqtiin kunis waqtii gannaa waan ta'eef waqtii roobati hurriin baay'atu waan ta'eef yeroo kanatti yeroo roobu konkolaachistoonnis yeroo deeman mucucni adda addaa baay'achuu waan danda'uuf yeroo kanatti konkolaachistootaafis hubannoon kan kennamaa jiru ta'uu isaati. Irraa kaasee hanga Jibuutiitti karaa kanaan deema. Yoo xiqqaate 600 yeroo deemu 600 yeroo seenu 600 ni keessummeessa aanaan keenya. Kanarratti karaan illee maramaa karaan illee kaciccitee sila ta'eef to'annaa tiraafikii kana to'achuuf hawaasa keenya mana barumsaa 10 keessatti barataa tiraafikii boordii nageenyaa filannee nama 10 gaafa ayyaanaa yookiin immoo gaafa wanti ayyaanaa gaafa hojjetamu ijoolleen kun deeggaraa isaaniiti. Deeggaraa keenya boordiidhaan mana barumsaa keessa ijaaranii akka hojjetan. Gama tiraafikiitiin tokko yeroo manni barumsaa jirutti barattoota mana barumsaatti hubannoo ni kennaniif. Hubannoon kun karaa bitaa isaanii qabatanii akka deeman yeroo daandii qaxxaamuran zeebraa laaluudhaan akka qaxxaamuranii fi yeroo qaxxaamuran kan ammoo bilbila akka haasa'uu hin qabne xilaa ofirra qabanii
akka qaxxaamuruu hin qabne hubannoon mana barumsattis hawaasa keessatti illee gama tiraafikiitiin bal'inaan kan kennamu jiru jechuudha. hojiiwwan hanga ammaatti hojjetamaniin balaa du'aa fi miidhaa qaamaa cimaan akka aanichaatti hir'ateera. Karaa xiqqoo tanaan makiinaan gurguddaa waan nu bira buluuf mallattoo karaarra agarsiifnu saniin namoonni karaan beeynes akka balaan irra hin geenye makiinaa isaanii qabatanii nagaan sosso'anii nagaan oolanii nagaan galu. Kun immoo akka magaalaa keenyatti jechuun yookiin akka godina keenyatti waan hedduu nama gammachiisudha. Gannaas deemu kana hojii sol qabatee bikkoota shakkisiisoo ta'anii yaaddisiisoo ta'an irratti akka dibamu taasisnee jirra ammaan tana. Kana biroo dabarree keellaa gara oliitiin waa xiqqoo rakkootu ture. Isaan irratti illee agarsiistuu adda addaa dhaabuudhaaf kan qophoonnee ta'ee jirudha. Inni kana hojii ol qabatee keellaa karaa seenaatiin kanaaf hojii keessa gangalchaa jiru ta'uu isaati. Akka aanichaatti deeggartoota tiraafikaa manneen barnootaa keessaa filachuun erga hojiitti galame balaan tiraafikaa gahaa ture xiqqaachaa dhufeera. Irra caalaa imalaan naannoo kana dhufu karaa kan hin beekne jira. Suuta deemuu qaba. Nu deeggaruu qaba hawaasnis. Ariitii isaa yoo hir'ise balaan qabeenyaa uummataa miidhaa namarratti gahu kunis ni hir'ata waan ta'eef naannoo kana keessatti hawaasni naannoo keenyattis akkuma duraan kallattii hundaanuu gama nageenya tiraafikiitiinis gama nageenya naannoo mirkaneessuutiinis nu gargaaraa jiru irratti ammas nu gargaaruu qaba. Eeruu nu kennuu qaba. Naannoo balaa irratti gahutti wantoota karaarra jiran karaarratti balaa geessisuu danda'u ofii isaaniitiif akka kaasan ammas kaasaa jiru ammas immoo san caalaa daldalli karaarraa ni jira waan ta'eef saniin ol qabatee wanta amma ka'e ni jira. Ammas kanatti fufuu qaba hawaasni keenya. Kanaaf deeggarsa nu cinaa dhaabbachuu qabu. Aanaa keenya irratti balaan ni baay'ata. Balaa kanaaf immoo baajaaj motora to'achuuf gahee guddaa tiraafikiin kan taphatee dabaran. Qaama sadaffaa adabsiisuuf galmee RTD 40 akka hojjete baran irratti 40 irratti kan hojjetame kana keessatti hunduu kaadamame qarshii 400 ol mootummaadhaan gagalii ta'e. Kanaaf balaa tiraafikii hojjechuu irratti qaama hir'isuu irratti qaama nu deeggaran tololtummaa nama 50 calaqqeessa hawwisaa calaqqee binnee fi kana keessaa nama 50 uffifnee. Hawaasni duraanuu jaalala nageenyaaf jaalala guddaa waan qabuuf nageenya keenyaaf ni eegganna walirratti gurmoomne eegganna jedhanii walirratti gurmeessinee jechuudha. Dhaadannoo jireenya nageenya jedhuun akkasitti yeroo mari'achiifnu nageenya keenya nu eeggata ollaa keenya nu eeggata. Poolisiin nu bira dhaabbadha waan nu barbaachisu itti himnaadhanii hawaasni rakkina jiru baasanii kan kennan ta'uu fi poolisiin immoo hawaasa walitti qindaa'ee waan adda addaa jechuudha. Waan hawaasni keenya barbaadu san gama isaan barbaadaniin wal bira dhaabbannee nageenya aanaa keenyaa galma magaalaa keenyaa kan galmaan ga'utti jiru jechuudha. Deeggartoonni tiraafikaa dubbifne tokko tokkos fedhii fi kaka'umsa mataa isaaniitiin halkanii fi guyyaa otoo hin jedhin hawaasa isaanii tajaajilaa jiraachuus dubbatu. Karaa kanarratti immoo balaan tiraafikii akka hin geenyee fi lubbuun namaa akka hin banne qaama seeraa tiraafikiitii waliin ta'uudhaan dargaggoonni tola ooltotaa ramaddii fudhatanii qaama poolisii aanaa xullootii wajji tiraafikii aanaa xullootii wajji keellaa qabatanii balaa tiraafikii ittisuudhaaf qophii sagantaa olaanaa goonee mariidhaan waajjira poolisii aanaa xulloo marii nu taasisee kallattii wal qabsiisuudhaan kallattii nu kennanii kallattii saniin bu'aa tokko malee hawaasa keenya tajaajila fedhii keenyaan hawaasa keenya tajaajila lubbuu namaa baraarraa jennee wal taanee dargaggoota qindoominaan aanaa xulloo fi magaalaa Hirnaa keessa hojiilee bal'aa hojjannaa jirra. Bulchiinsa magaalaatii fi aanaa xulloo hojii dalagaa jirra. Ni jiran akka tasgabbeessan makiinaas karaa warra kurbira gisee qiyaasarra gisee jiran karaa agarsiisaa akkasitti dalagaa irra jechuudha. Balaa kana hambisuudhaaf iddoo murteessaa ta'etti
iddoon balaan deddeebi'ee itti ga'utti hunnoo akka amma agartan kanatti dhaabaa jirra jechuudha. Kana malees tajaajila lammummaa irratti bobba'uun namoota harka qalleeyyii ta'aniif mana jireenyaa ijaaraa kan jiran ta'us himaniiru. Mana haadheessaa ijaaruu irratti qaama poolisiitii wajjin wal ta'uudhaan deeggarsa walitti sassaabu maqaa poolisii aanaa xullootiin deeggarsa namoota baay'eef taasisaa jirra. Isaanillee nu cinaa dhaabbatanii nullee isaan cinaa dhaabbannee waajjira poolisii aanaa xulloo waan baay'ee hojjechaa jirra. Konkolaachiftonni dubbifne tokko tokko yeroo gannaa kana balaan akka hin geenyeef of eeggannoon konkolaachisaa akka jiran dubbataniiru. Keessayyuu karaan naannoo Harargee kun marama heddummaata waan ta'eef suuta konkolaachifnaa gannasi suuta wanti jechaa wal dabarsaa konkolaachifna. Eeggannoo ni goonaa tiraafikoonni illeen wanti nuu kannanii ibsa nuu kannanii nu gorsanii nutilleen waan dandeenye akka dandeenye of eeggannee numa sochoona. Konkolaachiftonni daandii kanaaf haaraa ta'an immoo of eeggannoon konkolaachisuun alatti wantoota guuttachuu qabanis guuttachuun gahee isaanii bahuu qabus jedhan konkolaachiftonni dubbifne tokko tokko. Isaanis akka suuta oofan timnee warra keessa hin beekne keessayyuu warra karaan kun karaa intarnaashinaal waan ta'eef saniif akka suuta oofan of eeggannoo kenneefi akkas wal gargaaraa oofna jechuudha. Dursa mataa keenyaaf of eeggannoo ni goona. Isaaf immoo akka qabeenyi hin banne akka balaan akka hin geenye lubbuun namaa akka hin banne of eeggannoo bareedaa goona. Tiraafikoonni illee waan kana ni dhoorkani. Maggaarrajaa fi maalis waan akkanaa kana ni dhoorkan. Isaanillee nuti isaan gad dandeenyetti dhiisneera akkasitti irraa wanti nu mogu. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetameen seera darbitoota irratti tarkaanfii barsiisaa fudhachuunis hojiiwwan balaa tiraafikaa ittisuuf hojjetaman keessaa isaan tokko. Wantoota balaa tiraafikii dabalan fakkeenyaaf konkolaachistoota mataansaa yoo seera qabachuu baatan olaantummaa yoo seeraa kabajuu baatan balaa tiraafikii dabaluu keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. Konkolaachistoonni konkolaachistoota seera kabajanii akka deeman to'annaa cimaa gaggeessaa kan jiru ta'uu isaati. Geejjibaatti mootoraa fi konkolaataa wajjin ol qabatee yaa konkolaachistoonni taarifa ni fuudhanii ni beekama. Haa ta'u malee nutis imalaa gaafachuudhaan tarkaanfii adda addaatiin itti irra fudhachuu jirra jechuudha. Balaa tiraafikaa of eeggannoo godhamuu dhabuutiin ga'u xiqqeessuuf bunamaa fi qabeenyarra miidhaa ga'u hambisuuf hojii qaama tokko qofaa otoo hin ta'in hawaasni hunduu ga'ee isaa bahuu qaba jennaam.